Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo tutorial. Alhamdulillah yani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalallah han kabajaadhaa bakki jirtan maras nagahu. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu haala paaspoortii Facebook keessanii jijjiirrachuu dandeessan isin barsiisa. Akkasuma haala Facebook keessan namni biroodhaa yoo isin waliin fayyadamutti raate beekuu dandeessanii fi akkasuma yoo namni kan isin waliin fayyadamutti raatu ta'e nama Facebook keessan isin waliin fayyadamu turusan illee Facebook keessan keessa baaftanii paaspoortii keessan jijjiirratanii Facebook keessan qubatti fayyadamuu dandeessan isin barsiisu. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana kilikii godhaadha achi booda all ka jettu maraka yaaddaadha. Barumsa keenya osoo tolee isin gammachiis viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jaa. Hayyee daawwattootaan kiyyaa paaspoortii Facebook keessanii jijjiirrachuudhaaf Facebook keessanii galtanii yeroo Facebook keessanii galtan sarara sadii kanatti kilikii gootu achi booda asirratti buutu setting in the privacy kan kilikii gootu ammallee setting iska jedhamu kilikii gootu ammallee passport in the security kan jedhamu kilikii gootu ammallee asirratti change passport kan jedhamu kilikii gootu achi booda haala kanaan sarara sadii isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan sarara sadii isinii fide asolitti paaspoortii duraanii kan duraan itti fayyadamaa turtan jechuudha isinii galee paaspoortii duraanii sana itti guutanii anamatti haa guutu. Yeroo haala kanaan paaspoortii duraanii itti guutan jechuudha. As jalatti amma sarara lammaffaa kan jala irratti jechuudha. Sarara kan lammeen irratti paaspoortii haara uummatan jechuudha isinii galee haara uummachuuf waan deemtaniif jechuudha. Haara uumtan jechuudha. Paaspoortii jabaa paaspoortii namni cabsuu hin danda'e jechuudha isinii galee. Paaspoortii qubee fi lakkoofsa waan garaagaraatiin wal keessaa jechuudha. Paaspoortii ammallee akkasuma sammuu keessan keessaa hin banne jechuudha. Paaspoortii hin daganne tokko jechuudha isinii galee. Okkee nama haarawatti haa uummadhu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan yeroo paaspoortii haarawatti uummatan jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Asirratti wanni beekuu qabdan jechuudha. Sarara lammeen kan jalaa kanarratti jechuudha. Paaspoortii gosa tokko barreessitan jechuudha. Kanuma kan jedhu kanarratti barreessitanii jalarratti immoo deebitanii sun barreessitan jechuudha isinii galee. Kan olii immoo paaspoortii duraanii itti guutan jechuudha. Achi booda yeroo haala kanaan itti guutanii raawwatan jechuudha. Asirratti update paaspoortii kan jedhu ni jirti irratti kilikii gootu. Achi booda osoo eeggatanii. Okay. Egaa achi booda haala kanaan isinii fida. Achi booda yeroo haala kanaan filannoo lama isinii kaa'e asol kan irratti jechuudha review other device kan jedhamu kilikii gootan jechuudha. Bilbilli jaazni biroollee yookiin namni tokko yoo Facebook keessan isinii waliin fayyadamu tiraate Facebook keessan keessaa baasuudhaaf jechuudha isinii galee. Akka yaani Facebook keessan keessaa baaftanii jechuudha isinii gala. Achi booda as jalatti log out all of solicitation kan jedhamu ni irratti kilikii gootanii. Achi booda log out gootanii. Achi booda kalas haala kanaan nama paaspoortii keessan jijjiirratanii jirtan jechuudha isinii galee. Facebook keessan isin malee namni biroodhaa keessallee hin jiru jechuudha isinii galee. Namni biroollee yoo hamma dura isinii waliin fayyadamuu jiraatallee haala kanaan keessaa baaftanii jirtanii akkasuma paaspoortii keessanillee akka inni deebi'ee isinii waliin fayyadamuu hin dandeenye paaspoortii irraa jijjiirtanii irratti loogiin gootanii irra cuuftanii jirtan jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa haala kanaan paaspoortii Facebook keessanii jijjiirrachuu dandeessanii. Egaa daawwattootaan kiyyaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dootinadha. Barumsa birootiin hagolti deebinuutti waan hordoftaniif galatooma.